Oduu simbirtuu. Finfinneetti sagaleen dhukaasaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaniif poolisiin dhiifama gaafate. Oduu simbirtuu Baargamaatiin sirni Bashar al-Asaadii kuffifame. Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Jubaalaandii feete jechuun Somaaliyaan himatte. Tiraamp daa'imman US'tti dhalataniif mirga lammummaa USA argatan akka hojii irra hin oolle taasisa jechuun dhagahame. Kanneen amma dhageeffattan hangafoota oduutii nu wajjin tura gara balballoomii oduutti ceena. Oduu simbirtuu amma nu ga'een Finfinneetti sagaleen dhukaasa miseensota waraana bilisummaa Oromoo dhageessaniin poolisiin dhiifama gaafate. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo aanaalee godina Qeellam Wallaggaa irraa galaa jiran Finfinnee naannawa tokko tokkotti sagaleen dhukaasa kaleessa dhagahame kan miseensota waraana bilisummaa Oromoo walii galtee araaraan booda gara giddugala leenjiitti imalaa turan ta'uu poolisiin magaalaa Finfinnee ibse. Walii galtee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduu muddee 1/2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti mallattaa'e hordofee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo isaanii waliin gara gidduu gala leenjii haaromsaa qophaa'etti imalaa jiraachuu poolisiin beeksiseera. Haaluma kanaan hidhattoonni kunneen wayita Finfinnee qaxxaamuruun gara leenjii gidduu gala imalan dhiichisaa miira gammachuun dhukaasni meeshaalee waraanaa dhageessisan jiraattota magaalaa Finfinneetti rifaatuu uumuun poolisii magaalichaa ibseera. Poolisiin rifaatuu uumameef dhiifama gaafachaa yeroo itti aanu haalli akkasii akka hin muudanne of eeggannoo fi sirreeffamni kan taasifamuu ta'uu waadaa galeera. Taatee kana hordofee paartiin Izemaa ibsa baaseen hidhattoonni gara gidduu gala leenjiitti imaluuf yeroo gara magaalaa seenan dhukaasa dhageessisuun isaanii lammiilee nagaa irratti dhiibbaa xiinsammuu kan geessisu ta'uu beekame dhaabbachuu qaba jedhame. Hidhattoonni kunneen dursa meeshaa waraanaa isaanii qaama nageenyaaf dabarsanii kennuu akka qaban hubachiiseera paartiin Izemaa. Paartichi poolisiin rifannaa uumameef lammiilee dhiifama gaafatus sababa dhukaasa kanaan lubbuun lammiilee nagaa darbuu dhagahamee jira jedheera paartichi. Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee uummataaf odeeffannoo ifaa ta'e akka kennu olaantummaa seeraa akka kabachiisu hubachiiseera. Tibbana mootummaa waliin waliigaltee araaraa mallatteessanii kan galan qondaala waraana bilisummaa Oromoo duraanii Sanyii Nagaasaa ibsa muddee 6 laataniin waliigaltichi guyyoota lamaa booda hojiitti akka seenu ibsuun isaanii yaadatama. Marii mootummaa waliin taasifameen waliigaltee keeyyattoota 13 qabu mallatteeffamuu eeruun waliigaltee mootummaa waliin taasisanis dhimmoota nageenyaa fi hiree waraanaa irratti akka xiyyeeffatu ibsaniiru. Gama mootummaa irraa qabiyyee waliigaltee pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduu muddee 1/2024 mallattaa'e hanga ammaatti ifa hin taane. Waliigalticha tibbana hordofees waraanni bilisummaa Oromoo ibsaa baaseen Sanyii Nagaasaan ji'oota dura sababa naamusaan garee kana keessaa ari'amuu eeruun waliigalteen ammaa kunis waraana bilisummaa Oromoo kan ilaallatu miti jechuun ni yaadatama kan gabaase Addis Standard. Oduu simbirtuu biroo nu qaqqabeen sirni pirezidaantii Sooriyaa Bashar al-Asaadii kufee jira. Innis biyya keessaa bahee badeera. Loltoonni Siiriyaa hidhannoo qaban torbee darbirraa eegalee bulchiinsa pirezidaantiin Bashar al-Asaadii waggoota 24 fiddaa godhatee ture kuffisuuf duula waraanaa cimaa gaggeessaa turaniiru. Keessattuu mormitoonni hidhattoota kaaba waggoota dheeraa booda waraana biyyattii irratti haleellaa taasisaa erga bananii booda yeroo muraasatti naannoleen hedduu dhuunfatamaniiru. Torban tokko dura Aleppoo kan seenan sana booda ittisni mootummaa guutuu biyyattii saffisaan kufaa dhufeera. Sababa fincila kanaatiin loltoonni kumaatamaan lakkaa'aman ofirraa qolachuu dadhabuun daangaa ce'anii gara Iraaqii seenuun koolugaltummaa gaafachuuf dirqamaniiru. Mormitoonni magaalotaa fi naannolee ijoo hedduu guyyoota muraasa keessatti sirna Asaad jalaa bilisa kan baasan yoo ta'u, halkan ammoo teessoo Asaadii kan taate Damaasqoo akka seenan gabaafameera. Asaad Damaasqoo gadhiisee akka bahe himamaa jira. Ajajoonni waraanaa olaanoon lama pirezidaantichi Damaasqoo irraa gara Rootessi deemuu isaanii mirkaneessaniiru. Amma Asaad eessa akka jiru hin beekamu. Ibsa mormitoonni hidhatan baasaniin cunqursaan Bashar al-Asaadii Damaasqoo gadhiisee jira jedhan.
Dimishqaa cunqursaa Bashaar al-Asaadii jala bilisa baasneerra jedhan Bashaar al-Asaadii biyyaa bahus beeksisaniiru. Buufata televezyiinii biyyaalessaa to'ataniiru. Akka viidiyoon tokkoo fi rootersi namoota ijaan argan waabeeffachuun ibsutti lammiileen Sooriyaa daandii Damaasqoo irratti bahanii bilisummaa dhaadannoo dhageessisaa fi gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Oduu biraan immoo Itoophiyaan meeshaa waraanaa gara Juubaalandii feete jechuun Somaaliyaan himatte. Yeroo dhibdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi naannoo Juubaalandii gidduu hammaatee kanatti Itoophiyaan gara Juubaalandii meeshaa waraanaa ergiteetti jechuun Somaaliyaan himatte. Torbaanota darban xiyyaaronni lama meeshaa waraanaa seeraan alaa fe'anii magaalaa guddoo Juubaalandii Kismaayyoo seenaniiru jedhe mootummaan Somaaliyaa ibsa ministeerri odeeffannoo Somaalee baase. Xiyyaaronni kunneen pirezidaantii itti aanaa duraanii Juubaalandii Mahmud Sa'iid Aadaan fi eegduu isaanii fe'anii gara Itoophiyaa imalaniiru jedhe. Himannaa kanarratti ammatti gama Itoophiyaatti wanti jedhame hin jiru. Naannoon Juubaalandii dhimma filannoo wal qabatee mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin muddama siyaasaa fi nageenyaa keessa jirti. Erga qaamoleen lamaan ajaja hidhaa walirratti baasanii booda hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabus adda kutuu beeksisteetti. Somaaliyaan torban darbee gaafa jimaataa Itoophiyaan Juubaalandii keessumaa naannawaa Geedoo keessatti walitti bu'iinsa sabaa kaasuuf sosso'aa jirti jechuunis himattee turte. Ibsi dilbata kana bahee wanti adeemaa jiru Itoophiyaan qaamolee hidhatan deeggaruun naannawaa Geedoo to'achuuf qaama taasistuudha jechuun himatte. Mootummaan Somaaliyaa bulchiinsa Juubaalandii keessatti sochiin Itoophiyaa taasistuu eeraa idil addunyaa kan cabsu akkasumas birmadummaa fi tasgabbii Somaaliyaaf yaaddoodha jedhe. Mootummaan Somaaliyaa himannaa akkanaa Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessu kun kan duraa miti. Kana duras Itoophiyaan hidhattoota naannoo Puuntlaandii Galmudigii fi Hirshibaallee keessatti sosso'aniif meeshaa waraanaaf leenjii kennaa jirti jechuun irra deddeebiin himataa turte. Ibsi gaafa dilbataa bahee garuu wantoonni Itoophiyaa waggaa tokko darbee raawwattee jedhee daangaa babal'ifannaa bu'uuraa kan godhatedha jechuun himatte. Dabaluunis dambii idil addunyaa cabsuu qofa hin taane carraaqqii dhibdee biyyoota lamaan gidduu jiru gama dippiloomaasiin furuuf taasifamu balaarraa kan buusudha jedheera. Ibsa mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaatti himate irratti Itoophiyaan badii biraa kan raawwattu ta'ee ofirraa akka ittisu hime. Akkasumas faallaa mootummaa Somaaliyaa namoota mootummaa Itoophiyaaf tumsa kennan irratti tarkaanfii akka fudhattu akeekkachiiseera. Itoophiyaan waggaa dura waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf dandeessisuu akka biyya walabaatti kan of waamtu Somaalilaandii wajjin erga mallatteessite muddamni biyyoota lamaanii gidduu dhalateera. Itoophiyaa waliigaltee kanaaf akka deebiitti Somaalilaandiif beekamtii kennuu malti jedhameera. Somaalilaandii qaama kiyya kan jettu Somaaliyaan immoo waliigalteen kun birmadummaa kiyya sarbaa jechuun cimsitee balaaleffatte. Booda kana immoo mootummaan Juubaalandii waliin Itoophiyaa bira Somaalilaandii qaama kiyya kan jettu Somaaliyaan immoo waliigalteen kun birmadummaa kiyya sarbaa jechuun cimsitee balaaleffatte. Booda kana immoo mootummaan Juubaalandii waliin Itoophiyaan hariiroo qabdi meeshaa waraanaa dhiyeessaa fi jirti jechuun himatteetti. Dhimmuma waliigaltee ulaa galaanaan wal qabatee Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf Somaaliyaatti ergaman ergama haaraa gamtaa Afrikaan alaa akka ta'an ibsuun ni yaadatama. Tiraamp daa'iman US'tti dhalataniif fudhatu pirezidaantii US ta'uuf kan filataman Doonaald Tiraamp namoota Ameerikaa keessa dhalataniif battala lammummaa biyyattii argachuu seera eeyyamu ni dhorkina jechuun dhaadatan. Mormii filannoo US 2021 keessatti kanneen hirmaataniif guyyaa jalqabaa aangoo qabatan akka dhiifamaa godhanis dubbatan. Turtii miidiyaa NBC waliin taasisaniin dhimma baqattoota anniisaa fi dinagdee irratti ajajoota olaanoo baay'ee dabarsuuf akka yaadan himan. Gama kaaniin namoota ijoollummaan gara US dhufaniif ragaa hin qabne gargaaruuf dimokiraatota waliin akka hojjetan dubbatan. Joo Baayiden akka qorataman gochuu baatanis namoonni seera mormii Kaapitool Hiilii qoratan hidhamuu qabu jechuun dubbatan. Tiraamp filannoo 2020 erga mo'amanii booda deeggartoonni isaanii filannoon waliin dhahameera jechuun hokkara kaasanii turan. Gaafiif deebii kana keessatti Tiraamp dhimmoota baay'ee kaasan.
yeroo masaraa mootummaa US White House seenan Ukraine deeggarsa xiqqoo akka argachuu eeguu qabdi jechuunis dubbataniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabannee kanuma nagatti.